Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma maraa miidiyaatti odeeffannoowwan waqtaawaa garaagaraa qindeeffannee guyyaa irraatiif qabannee jirra. Hanga xumuraattiin waliin turaa kan isiniin jedhu an Joonsii Ayyaanaati. Godina Walaayittaatti balaa siiga lafaa mudatee lubbuun namoota 11 darbuun dhagahamee jira. Godina Walaayittaa aanaa kaawoo Koishaa ganda Xeephaa balaa siiga lafaa mudateen lubbuun namoota 11 darbuun ibsamee jira. Lakkoofsi namoota balichaan lubbuun isaanii darbee dabaluu akka danda'u eeruun ragaan kominikeeshinii godinicharraa argame ni ibsa. Kan gabaasee FBCdha. Ruwaandaatti waldootiin kiristaanaa 4,000 ol diigamuun isaanii dhagahamee jira. Ruwaandaan waldoota kiristaanaa dambii fayyaa fi nageenya biyyattii hin guutan jettu 4,000 ol cufuushee beeksiftee jirti. Waldootiin kiristaanaa jedarbee diigamaa turan kunneen meeshaalee sagaleen akka nama hin jeeqne ittisan tolfachuu diduu dabalatee dambiiwwan ka'aman cabsaniiru jechuudhaan diigaman. Iddoowwan waaqeffannaa baay'een isaanii kan diigaman kan waldoota warra kiristaanaa yeroo ta'u masgiidonni muraasnis keessatti argamu jedhameera. Ruwaandaa keessatti seerri iddoo waaqeffannaa to'atu erga baheen booda tarkaanfiin inni kun isa cimaadhas jedhamee jira. Kan gabaasee Kiristiyaan Poostedha. Kiristaanonni biyya Israa'el keessa jiraatan rakkoo nageenyaa garaagaraaf saaxilamaa jiraachuu himanii jiru. Magaalaa Yerusaalem keessatti kiristaanotatti qoosuu, qabeenya jalaa mancaasuu fi miidhaa qaamaa fi xiinsammuudhaaf saaxilamaa jiraachuutu dubbatamaa jira. Kiristiyaan Tudee akka gabaasetti barri 2023 darbee baroota hunda caalaa kiristaanotaaf Israa'el keessatti baay'ee ulfaataa tures jedhee jira. Kanaafuu mootummaan biyyattii bulchaa jiru akkasumas immoo gaggeessitoonni amantaa garaagaraa dhimma kana gidduu seenuudhaan mirgi namoomaa akka kabajamu akkasumas olaantummaan seeraa akka eegamu taasisuudhaaf lammiileen gaafachaa jiru jechuun kan gabaase Kiristiyaan Tudeedha. Iraan Israa'eliin doorsisuu hordofee Ameerikaan dooniiwwan galaanaa fi jettiiwwan garaagaraa bobbaasuudhaaf akka jirtu beeksiftee jirti. Ibsi Pentagoon akka hubachiisetti humni waraanaa haaraan bobba'u eegumsa Ameerikaa fooyyessuudhaan deeggarsa Israa'eliin ittisuuf tumsa taasifamu kan guddisu akkasumas Ameerikaan haleellaawwan tasaa garaagaraatiif deebii kennuuf qophii ta'uu ishee kan mirkaneessudha jedhamee jira. Baha giddu galeessaa keessatti humni ittisaa misaa'ilii bobbaasuu fi qophiin xumuramu kan ibse Pentagoon Israa'eliif eegumsa gochuuf murannoo hin sochoonetu jira jedhee jira. Dhimmi Israa'elii fi Iraan kun baha giddu galeessaatti dhiphina guddaa uumee jira jechuun kan gabaase BBCdha. Magaalaa guddoo Somaaliyaa keessatti gareen badanii balleessanii fi akkasumas hidhattoonni haleellaa raawwataniin yoo xiqqaatee lubbuun namoota 37 darbee kan jiru ta'uusaa poolisiin beeksisee jira. Haleellaa magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqodishootti raawwate kanaan yoo xiqqaatee namoonni 37 yoo du'an 200 kan caalan immoo madaa'uu ministeerri fayyaa biyyattii beeksisee jira. Haleellaan kun iddoo handaara lagaa Liidoo jedhamutti jimaata darbee kan raawwate yeroo ta'u pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed akkaataa haleellaa kanaa sakatta'uudhaaf qaamolee nageenyaa wajjin mari'atanii jiru. Bakki haleellaan kun irratti raawwate naannoo aangawoonni mootummaa olaanoo jiraatanii fi xiyyeeffannaa Al-Shabaab kan turedhas jechuun kan gabaase BBCdha. Saudi Arabiyaan istaadiyoomii lafarraa bakka meetira 350 fagaatu irratti ijaaruuf akka jirtu beeksistee jirti. Saudi Arabiyaan waancaa addunyaa bara 2034 keessummeessuuf jecha istaadiyoomiiwwan garaagaraa 11 ijaaruuf akka jirtu karoorfatteetti. Istaadiyoomota kanneen keessaa tokko lafarraa bakka meetira 350 ol fagaatu irratti ijaaramas jedhamee jira. Istaadiyoomii Nihoom magaalaa hangammaatti hin ijaaramne kan kaaba dhiya biyyattii keessatti argamutti ijaaruuf yaadame liiftii guddaa qabuu fi konkolaataa hin qabne qofaan kan dhaqamudhas jedhamee jira. Dirreen dorgommii ispoortii kun tapha marsaa xumuraa keessummeessuuf oolas jedhameera. Kan gabaase BBCdha. Sodaa waraanaa baha giddu galeessaatti hammaataa jiruuf Ameerikaa, Birteenii fi akkasumas Faransaay lammiileen isaanii biyya sanaa akka isaan ba'an waamicha godhaa jiru. Waraana Israa'el fi garee Hezbollaa gidduutti deemaa jiru sodaachuudhaan biyyoonni garaagaraa lammiileen isaanii Libaanoosii akka isaan ba'an gochaa jiru. Aljeeziraan imbaasota biyyoota kanneenii Beeruut jiran wabeeffachuun akka gabaasetti lammiileen Ameerikaa, Ingilizii fi Faransaay carraa balalii xiyyaaraa argameen atattamaan akka ba'an akeekkachiisaniiru jedheera. Biyyicha dhiisanii ba'uudhaaf rakkoon geejjibaa lammiilee isaan mudatu yoo jiraates imbaasiin biyya sana jiru haala kana ni mijeessa jedhamee jira jechuun kan gabaase Aljeeziraadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaadhaaf qindeeffannee kan hangammaatti hordofaa turtanii isinis hanga xumuraatti waan waliin turtaniif kabaja argadhaa horaa bulaa isiniin jennaa yeroo kan biraa odeeffannoo kaanii walitti deebina.